Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isin deebi'ee ijoolleen baay'een yaada isaanii keessan naaf qoodanii akkasuma wantoonni tokko tokko irra ga'ee baay'ee isaaniitu keessan nan gaha jechuudha karaa waatisaappii kiyyaatiin. Ijoolleen irra caaleen keessan lakkoofsa na gaafattanii lakkoofsa isiniin kaa'u jechuudha. Sababni isaas yeroo miseejii na barreessitan isin deebisuu natti toluu dhiisuu danda'a. Akka duraanitti miti jechuudha. Lakkoofsa baay'ee na gaafattan garuu tokko darbeeti kan inni isinii kaa'u. Asumaan dhiifama isin gaafadha jechuudha. Guyyaa dhibeen kun tarii immoo akka ta'u abdii wayii waaqarraa nan qaba waan ta'eef hundi keenya akka duraanitti walitti deebine haasa'uu dandeenya jechuudha. Adda garuu darbee ijoolleen xiqqoo yaada keessan nan gahan akkasuma rakkoon isaanirra gahe isiniif barumsa ta'a jedhee kanan yaada isin biraan gaha jechuudha xiqqoo. Osoo gara isaatti hin darbine dura warri amantaa kiristaanaa hordoftan hundi keessanuu baga jala bultii ayyaana tinsaa'itiin isin gaheen jedha. Bakkuma jirtanitti egaa ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Ayyaanni bara kana yookaan mootiyyuu faazigaan jechuudha. Ayyaana bara kamirrayyuu adda jechuudha. Sababni isaas namni walitti hin dhufu dhibeen kun nama addaan bibittinneessaa jira jechuudha. Yaa ta'uyyuu akka biyya kaawwaniitti irra Itoophiyaan keenya akkas kana mara hunda waan akkasitti walirraa fagaatanii miti. Waan baay'ee nama dinqisiisuun gabaabbataa jiranii wantoota garaagaraa jechuudha. Akkuma duraanii jechuun hin danda'ama. Akka biyya biraa walirraa cufatanii walirraa dheessaniiti miti kan isaan jiraachaa jiranii. Haa ta'u malee namoonni sammuu lubbuu isaaniitiinis ni daddarbaa jiru. Akkasuma kan qabames lakkoofsan 105 keessa seenee jira. Rabbummaan qabbana isaa haa buusu jenna malee osoo akka biyya kaawwanii ta'ee namni akkanatti walitti bahee akka keenya kanatti walitti tuucha'eetiin walirra rafaatii walirra hammataatii osoo kan deemu ta'ee Itoophiyaan ala ta'ee biyyoota kan biraa osoo ta'ee guyyaatti nama 200-300 oli hin du'an jira dhibee kanaanii. Itoophiyaan keenya sanittu lakkoofsi isaanis kan qabames baay'ee xiqqaadha. Kan du'e sinumaa homaa miti jechuun dandamaa nama 3 hagammaatti. Ameerikaa keessatti jiraattonni yookaan immoo lammiin Itoophiyaa namni 100 kan du'e waan baay'ee nama gaddisiisudha. Itoophiyaa keenya namni akkasitti walitti yaa'ee namni akkasitti homaa kan walirraa hin hafne hagammaa lakkoofsi ishee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Waaqayyo irratti nu haa dhugoomsu. Irrumatti imimmaan hiyyeessaa lafan gatinii hiyyeessa jechuun hiyyeessa Itoophiyaan dhibee kanaan osoo hin taane beelanii kan isaan du'an jechuudha. Osoo ta'eyyuu namni afaanitti harka afaanitti kan nyaatu Itoophiyaan isiniin jedha gabaa xaragatee bulee kan nyaatu harka afaanitti jechuudha. Kanuma kana ilaaletti irra qabbanee sanatti fakkaata malee osoo akka biyya biraa ta'ee maal jedhee akka hin beeku. Lakkoofsi silaa kamirrayyuu akka keenya kanatti ni dabala jechuudha. Kanaaf kaa rabbituu harka irra qabateen jedha. Gara rakkina biyyoota arabaa keessatti yoo deebiin ammoo yeroo ammaa kana ijoolleen ala keessa hojjetan mana kontiraatiitiin ala hojjetan birrii naa hafu hojjannee ji'aan birrii argannaa naa hafu inni haa hafu waan qoonqoo ofiitti nyaatan waan dhugan waan nyaatan dhabanii jiran jechuudha. Waan mana kiraa kafalatan dhabanii jiran ijoolleen takka ta'anii osoo ta'an nama 3 nama 4 haga nama 10tti mana tokko keessa kan jiraatantu jira. Kanaaf immoo ijoolleen baay'ee siqiqii keessa jiranii anugaa waan hin godhuuf hin qabu. Anuufii kiyya waan hin godhuuf hin qabu isin jedha baay'ee ijoollee akkasitti bo'anii yeroo sitti haasa'atan rakkoo isaanii bakka maal akka jirtullee afaanis bada jechuudha. Kana kan taasise hunda dhibee kana. Dhibeen kun osoo jiraachuu baate xiqqaatullee hojjettee ni argita. Kanuma royyuu hojjetta ammoo gara biyya keetii galte jechuudha. Wanni dhibeen kun hin finne baran wanni inni baatee dhufe rabbummaan alaaffisa malee waan akkanatti himamee dhumu miti jechuudha. Isa lammaffaa irratti warri mana keessa hojjetan jechuudha. Warri mana keessa hojjetan ijoolleen tokko namoonni vaayirasiin kun irratti vaayirasii kanaan qabamanii jechuudha. Vaayirasii kanaan qabamanii mallattooleen irratti hin mul'anne jira. Namoota mallattooleen vaayirasii kun irratti hin mul'anne jira jechuudha. Namni calliseetuma namatti dabarsu jira. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu sirriitti of eeggannoo akka gootaniin isiniin jedha. Keessattuu nyaata sirriitti nyaachuu wantoota ho'aa kanneen sirriitti dhuguu
akkasuma mootiyyuu silaafuu hojii hojjettanii maal naan jettee madaamii biyyatu maal naan jedhee Itoophiyaan biyya kana keessatti vaayirasiidhaan hin qabamne vaayirasii koronaatiin hin qabamne naan jette sababni isaas sirriitti hojjetan waan ta'eef takkayyuu hin nageenye naan jette jechuudha. Dhugumaa ijoolleen Itoophiyaa sirriitti hojjetan waan ta'eef dhibeen kun irratti hin mul'atu sababni isaas hoo sirriitti hojjettan qaamni keessan hin ho'a waan ta'eef dhibicha mootiyyuu ho'insa hin jaalatu. Kanaaf ofirra dandamachuu dandeessanii kana ta'uuf mootiyyuu enerjii akka godhattaniif nyaata nyaachuu qabdanii wantoota ho'aa dhuguu qabdan jechuudha. Rakkoon baay'ee jira mana keessatti isaan akka duraanittis suuparmaarketii dhaqanii nyaata bitanii yeroo dhufanitti baay'ee guddiidha waan ta'eef qoxxabuu danda'anii isin ammoo ija laaftaniitiin dhibee kanaaf hin saaxilaminaan isin jedha waan argattan daddarbachuu qabdanii ija laafuu miti isin jedha. Kan maqaa akkas ta'uudhaaf jajjabaachuu qabdanii isin jedha. Isaan irratti isaan dhibee qabaatanii dhibee kana ni qabanii garuu mallattooleen kun irratti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isaan irraa uffatuma isaanii yeroo miijitan sirriitti harka keessan dhiqachuu qabdanii bakka wantoota garaagaraa irraa sirriitti of eeguu qabdan jechuudha. Yoo dhibee kanaaf saaxilamtan baay'isan ammoo akka beeletitti baasanii isin gatan malee mana keessan keessa isin hin teechisan. Kanaaf yoo obboleeyyan keenya hundi keessanuu sirriitti of eeguu qabdanii isin jedha. Dhibeen kun dhibee qalbiitii miti baay'ee ulfaataa waan ta'eef sirriitti of eeggachuu qabdan jechuudha.